waaqayyo wannan jedhuun hin qabu waaqayyo har'a mana oonan ba'uyyuu wayin jireenya na hiiki wayin du'aan na hiiki yaa waaqayyo guyyaan koo har'a ta'e jeetan manaa ba'ee dumbinaan bishaan maal taate maam eeyyuu fidee dhufe maal taate harmeen kee dhukkubishee maal coggaarraa keetti dhume jedhanii mana dhume coggaarraa kana qabattu malee deemtu kana qabattu malee deemtu coggaarraa isheetti dhume raamootu irraa nyaachatoo jira jedhanii raamootu coggaarraa kee irratti biqilee jedhanii raamootu irratti biqile kottu giiftii koo laala kana qabattu malee deemtu laala giiftii koo barii fidaa fi kana erga qabachuutti kaatanii garaan ji'a tokko guuta raajii naman kaa keneen nama fudhata innu meedhanii yoo kana irraa fuutan maal ta'am hafuura na harkisa inni sana basiranii hafuura sin qabaa hafuura na harkisa dubbachuu dandeessan bal'isa harka keessan mee gadhiisa maqaa Yesuusiin coggaarraa haaraa yaa'ii keessa coggaarraa haaraa jechira yaa'ii keessa mormaan see qabattee kan jiru coggaarraa haaraa yaa'ii keessa abidda sitta qabatu abidda waaqarraa abidda samiirraa kun afaan kee kai gooftaan sii garasu kai jeke bana dukka zanaari kai fiiga sirru akka kee duritti Olka sirritti ija keessa baladhaa fiigam sirritti Jira. Bariite minaan afaan koo seenne. Erga bariite. Abishii kubbaayyaa tokko baxaabbataa isaan dhufee sirumaa daqiiqaa tokko sa'a tokko danda'e minaan malee ta'u eega bareeda oduu nyaatin amma dirasii nyaadhe oduu nyaatin taa'e kinoo na quubsee gooftan koo. Ija keessan banadhaa gajjiraa ol jedhaam lafa tuqaa deebi'aa sirriitti ol deebi'aa gaa ija banadhaa boo'icha dhiisaa ija keessa lafa tuqaa ammas. Waggaa 15 eegan kiniinii liqimsuu jammaree kiniinii malee danda'ee jedhee halkanii guyyaa kiniinii. Waggaa 15. Geechi koona dhume waaddameeti gubadheeti. Takka chingatiidha naan jedhan takka narbiidha takka coggaarradha malee na guba kalaati. Birrii meeqa baaftan mana yaalaatti? Beeku raajibicha gisee 5 hin taanaan ani ka'e banana duwwaadha dhokadhee too daa'ima koo dhoksee ishii takkitti hin qaba ishii nama jina boochee duute halkanii guyyaadha. Ammoo. Amma kana qabatanii deemuu moo utaalaa deemuu yeree? Utaalaan deema. Mee utaalaa deemaa ija keessa madaddaati. Sirriitti. Wanta kan jiru miti. Jiru yaa waaqayyo. Maal jettu waaqayyoodhaan? Waaqayyo wannan jedhuun hin qabu waaqayyo har'a mana oonan ba'uyyuu wayin jireenya na hiiki wayin du'aan na hiiki yaa waaqayyo guyyaan koo har'a ta'e jeetan manaa ba'ee dumbinaan bishaan hin ceene. Eessarraa baatan? Bakkachoodha. Bakkachoorraa. Wayin na ajjeesi na hiiki wayin immoo na fayyisi na hiiki. Nakkana jechaa too dhufe. Arroore? Dubbachuu na dhabe. Arroore? Fayyisaadha waaqayyo. Fiigame kottuun tolu. Fiigaa sirri. Burraa qaam. Yeroo hundumaayyuu baay'ee dhukkubsatti torbee tokko yoo nagaa taate guyyaa muraasa booddee itti deebi'a baay'ee cannaqamti dhibee yeroo kamiyyuu irraa fagaatee hin beeku
yeroo hundumaayuu qorumsa keessa jiraatti gargaarsa waaqan irra geecha arramoo bilisa baateerti maqaa isaatiif fayyiteerti ammayyuu dabalee sabni lafa kana jiru hundumti kayyuu lafa jiru ol kaanee waa'ee dhakootiif galata waaqayyoof naa galchaa hin jedhe Imama wanta ka jira meeqa qabaddu laal sirriitti naan oduunyaan na daqiiqaa takkan ta'uu danda'e amma eega bariitti oduun qammasan juusii takkitti naa hojjetan shii dhugaatoo bataa ulfaadha ammoo omaa amma si qajeelchaa jira inni fideedhaan jiru na nyaadha Ajabna godhe waaqayyoon kiyya ajabna godhe ulfaatu inni ajabna godhe yesuuseen kiyya ajabna godhe ulfaatu inni diina koo caccabse bilisa na baase diina koo caccabse bilisa na baase